Bio Production. Bio Production. Namni biyya isaaf yookiin immoo saba isaatiif quuqamuun hojii boonsaa fi seenaa hojjete yoomiyyuu taanaan dhalootaan yaadatamaa jiraata. Duuba biyya Itoophiyaa kana keessatti baroota dheeraa dabran sana keessatti inni tokko jireenyaan sooramee itti quufinsaa yoo jiraatu, inni kaan immoo jiraachuuf jireenyaan wal'aansoo qabee waanuma argatuun lubbuu isaa bulfata. Isaan hafan immoo baroota hadhaawaa dabran sanitti rakkoo dimokiraasiif walqixxummaa saba isaaniitiif jecha gariin sarbamuu mirgaatiif yoo gaaratti galu, inni kaanis ammoo gidiraa jiruutiif biyya ambaa keessa cinqiraaruu mudata. Keessattuu jiruu biyya tanaa keessatti gidiraan barootaaf ummata Oromoo irra gahaa ture har'aan sana ragaanuuf ta'a. Duuba gootonni jajjabeen dhala Oromootiis diddaa gabrummaatiif roobaaf aduu keessa takkaa rafeen bullee. Harka fuune jirra jirtuu jenna hordoftoota keenya jaalatamoo. Duuba galmee seenaa keenya har'aatiifis akkuma kanaan dura seenaa namoota beekamoo biyya keessaaf alaa isin biraan gahaa turreetti, har'aan sana ammoo seenaa gooticha Oromoo beekamaa tokko waliin kan wal isin barsiisuuf jedhus Anjamaan Abdulleeti. Egaa isinis bakkuma jirtanii hamma goolaba sagantaa keenyaatti yoo nu faana turtan waa hedduu irraa barachuu dandeessu. Agarsaa barii gazuu bantii yorii fapoo maleencha mudhanii tolumate miidiyaa barruu fi waldaalee ija ummataa chaaftuu lamaa gaazexaa urjii raadiyoo maqdishoo OMN maaltu dagata booddee hayyoonni qomoof barnoota hawwanii Egaan hordoftoota keenya gootichi Oromoo jaalatamaan kan baroota hadhaawaa dabran sanitti harsaa lubbuusaa of kennee saba isaatiif hojjechaa ture kan nuti har'a seenaa isaa isin biraan gahuuf jennu kuni maqaan inni Oromoota biratti ittiin beekamu Jaarraa Abbaa Gadaa jedhameeti yaamama. Duuba Jaarraa Abbaa Gadaa baha Oromiyaa ona gaara mul'ataa ganda Muudir keessatti abbaa isaa Ibraahim Haamidii fi harmee isaa Moominaa Eeboorraam bara 1936tti kan isaan dhalatan. Yeroo umriin isaanii barnootaaf ga'us mana barumsaa galanii akka baratuuf maatiin isaa achitti galmeesse. Duuba Jaarraa Abbaa Gadaa maqaan dhaloota isaa kan maatiin isaa isaaf moggaasan Abdulkariim Ibraahim Haamid jedhamuunis ni beekama. Namni kun qabsaawaa nama mirga ummata Oromootiif falmaa turee fi mirga dhala lammii isaatiif jecha gaaratti beelaaf dheebuu obsaa turedha. Gootichi Jaarraa Abbaa Gadaa umrii isaa guutuu ummata Oromoof qabsaa'uun dabarse. Yeroo barachaa turettis akkuma ona gaara mul'ataatii sadarkaa hamma barnoota achitti argamuu xumureen mana barumsa sadarkaa ol aanaa kan magaalaa Harar keessatti yeroo barachaa ture barattoonni saboota biroo ta'an kan akka Amaaraa, Hararii fi kan kana fakkaatan yeroo ayyaanaa walaloo fi sirba aadaa sirbanii ummata isaanii bashannansiisaa kan isaan dabarsu. Barattoonni Oromoo garuu sababa hacuuccaa dhiibbaa fi jibbiinsa isaan irratti gaggeeffamu irraa kan ka'e hirmaannaa afaanii fi aadaa ofii guddisuu kan yeroo sana hin yaadamne ture. Kunis waan itti dhaga'ameef
gootichi jaarraa abbaa gadaa barattoota Oromoo walitti gurmeessuun dhaaba waldaa barattoota Oromoo jedhamus yeroo sana hundeesse. Duuba jaarraan karaa dhaaba barattoota kanaatiin ijoolleen Oromoo akka wal baraniif hacuuccaa uummata Oromoo irratti hojjetamu akka hubatan afaan isaanii fi aadaa isaanii akka guddisan dadammaqsaa nama turedha. Namoota yeroo sana dhaaba kana keessa turan keessaa Profeesar Muhammad Hassan, Tahaa Alii Abdii, Jamaal Alii Abdii faadha ture. Dhaabni kunis jajjabaatee bara 1961tti mana siniimaa Hararitti agarsiisa aadaa Oromoo gaggeessaa ture. Kunis qabsoo jaarraa abbaa gadaati. Ammoo hadardarummaan dardarriin ani faan keessa jiru baatii jahaffaa 17 62tti jalqabame jechuudha. Sooni jalqabame achirraan gaafaanee gabii Sumaalee dhayne 12 baatii 12ffaa isii 12 adda bilisummaa Oromoo jecha lafa keenya. Akkasigaa baatii Abriilisii takkaa 74 saafii duraa gubbaa qorichaa konyaa Habroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo Hardiim Araddaa Cobii bakka jaanitti nama gaa Mulugeetaa janachitti waaqa deebisanii biyya lamuu qixxeessa ayilamaadhaan gammadaa jarraa abbaa gadaa bira marmaare biyya burisoo boruu biyya booroo tumsaa Mustafaa Huseen bira marmaare kutaaf amantaan zinkokkooda yoo jedhe diinni sabni Oromoo tole jedhaare toleen jedhu ammas didi toleen jedhu. Duuba barattoonni kunneenis barumsa sadarkaa lammaffaa akkuma xumuraniin isaan keessaa immoo jaarraa abbaa gadaa akkaadaamii barumsa waraanaa kan magaalaa Harar galee barachuu jalqabe. Yeroo gabaabaa boodaas bulchiinsi akkaadaamichaa amantii isaatis akka hin shaakalle waan dhorkeef bakka bilisaan jiraatu ta'uusaa hubatee ture. Kanaafis barumsa addaan kutee bahuu filate. Qabsoon hidhannoo jaarraa abbaa gadaa ammoo bara 1966 qabsaa'ota Baalee kan gabrummaa hadhooytuu isaan irra turteef lolanitti makamuuf loltoota 12 fudhatee gara naannawa Baaleetti imale. Baaleettis fincila jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganamu sanitti galuun qabsoo gaggeessuu achitti jalqabe. Fincila Baalee irrattis waraanota gurguddaa hedduu ja'aman keessatti hirmaateera. Jaarraa abbaa gadaa jechuu keenya. Akkuma mootummaan fincila Baalee to'annoo jala oolcheen jaarraan leenjii fi meeshaa waraanaa gahaa qabaachuun murteessaa ta'uu isaa waan hubateef achumaan immoo gara Soomaaliyaatti fuula isaa deeffate. Dagalee biyya saba isaanii Bakar Waaree Alii Faanii kan sabaan hawwilee ammeenyaa jaarraa abbaa gadaa baatu keenya leenjisoof kan akka Huseeni Abdiisaa Baachaf Garasuuni Adii Aadam Binqabu fakkaatti iccitii liqimse garaatti firrisaa Waaqaa Aadam Jiloo Fatansaa Haayiluu Hajiroo Bale Oliiqaa eenyutu wallaale hirmannaa foontuu hunda. Mootummaan Soomaaliyaatis qabsoo Baaleetiif gargaarsa gochaa kan turedha. Haaluma kanaan jaarraa abbaa gadaatis kan isaan simatan. Boodarra garuu bara 1969 mootummaan Ziyaad Barree kan Soomaaliyaa maqaa Oromootiin qabsoo hayyamuu dide. Ziyaad Barreen Oromoonni maqaa Soomaaleetiin yoo qabsaa'an malee gargaarsa tokkollee akka hin arganne dursee itti himuu jalqabe. Akkaatuma Ziyaad Barreen jedhutti Harargee lamaan Arsii, Baalee fi Sidaamoon Soomaaleedha Oromoo miti yoo jedhan. Kanaafis Ziyaad Barreen maqaa Soomaaleetiin malee gargaarsa tokkollee qabsoo biraatiif akka hin goone hubachiisuu jalqabe. Duuba jaarraa abbaa gadaa yeruma kana gara biyya Arabaatti gargaarsa barbaacha gama biyya Yemanii deeme. Bara 1970 Yemen kibbaa magaalaa Eden kan galeedha. Yemenittis Oromoota kan biroo kan akka Elamoo Galtuu, Hussein Suuraa fi kan kana fakkaatan waliin wal arguun waa'ee qabsoo Oromoo irratti waliin mari'ate. Dhaaba Oromoof qabsaa'us hundeessuuf kan isaan
achitti murteessan. Mootummaa Yamanii waliin marii kan godhe jaarraa abbaa gadaa mootummaa Yamaniitiis gargaarsa gochuuf abdii isaaniif kenne. Baruma sana keessa gara Iraaqis deemuun qaamota mootummaa waliinis marii godheeti ture. Jaarraa abbaa gadaa amat 40 oliin qaabsoo irra jira. Arrallee kaleenatti fakkaata. Kaleellee saafawa. Achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhal'isanitti arge. Hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba kaniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguufiin geeyiraa tokko yaadadhe geeyiraa nama keenya. Jarraa lakkoofsifne jarraa kana keessa jarraanis dhala jarraa abbaa gadaa qawwee fannifatee diinaan lolaatus dhalootatti laata. Duuba Husseen Suuraa jaarraa abbaa gadaa Elamoo Galxuu fi hoggantoonni kanneen biroom magaalota biyyoota garaa garaa Bagdaadii fi Damaasqoo dhaquun marii bal'aa kan isaan gaggeessaa turan. Mootummaan Iraaqii fi Sooriyaa meeshaa waraanaa kennuufiif Filisxeemonni Sooriyaa keessa jiranis leenjii waraanaa kennuufi akka qaban wa'adaa waliif galee. Erga qophiin barbaachisu hundi xumuramee booda loltoonni 36 biyyatti deebi'anii qabsoo waraanaa kan eegalan leenjii waggaa tokko kan fudhataniin ture. Maqaan loltoota kanaas qeerroo ganamaa jedhamee itti moggaafame. Baruma kana jaarraan qeerroo ganamaa hogganuudhaan meeshaa waraanaa fudhatee gara biyyaa qajeele. Qeerroo ganamaa 36 hogganuudhaan jaarraa abbaa gadaa doonii yaabbatanii Soomaaliyaatti wayita bu'an. Waraanni Soomaaliyaa isaan marsee achumatti qabe. Bara 1970tti Soomaaliyaa keessatti mana hidhaa isa Maandheeraa jedhamutti waggaa 5 achitti hidhamuun kan isaan dabarsan. Kanaanis biyya abbaa isaanii Oromiyaa gabrummaa irraa baraaruuf karatti hafan. Garuu abdii hin muranne ture. Duuba jaarraa abbaa gadaa waggaa 5 hidhaa keessa ture erga ba'een booda gara magaalaa guddittii Soomaaliyaa Maqdishoo geeffame. Maqdishoottis Ziyaad Barreen ofuma isaatiin jaarraan adda bilisummaa Somaalee dhihaa isa Western Somalia Liberation Front jedhamuun beekamu kanatti akka makamuuf jaarraa gaafate. Garuu jaarraa abbaa gadaa fudhachuu dide. Bara 1975 hoggaa mana hidhaatii bahe booda fedhii biyyatti galuu akka qabu waan amaneef gara biyyaa seenee qabsoo jalqabe. Sabboontoonni Oromoo Finfinnee jiran labsii dhaaba Oromoo haarawaa hundeessuu kan Elamoo Galxuufaa bara 1973 Finfinneetti jalqaban xumuruuf gara Finfinnee akka dhufu afeeranii Finfinnee deeme. Haa ta'u malee sabboontoonni Oromoo dhaaba Maarkisiist Liineesastii dargii wajjin dhaabuu irratti waan qabamaniif dhaaba Oromoo hundeessuu kanarratti xiyyeeffachuu waan hin danda'amneef gara biyyaatti deebi'e. Qawwee muraasaa fi rasaasa Elamoo Galxuufaan awwaalan fudhachuun waraana adda bilisummaa uumee qabsoo itti fufe. Jaarraan abbaa gadaa namni hogguusa dinjiinamu hoggulama cininamu jamma imaasinu hoggulama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti dinjiinamu jenna. Duuba akkasi jaallan keenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaan qabne if duran arku yaaduun danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha. Namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha. Mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha. Arramee nam tokko walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgaluu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yookaan kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenya jechuudha. Adasike goota mudaa ya foole. Adasike goota mudaa ya foole.
dura deemti ajoollee. Fuuldura deemti ajoollee. Gatu gada dhageera dhaara. Duuba goolii diimaa dargii namoonni hedduun baqatanis waraana kanatti kan isaan makaman. Yeroo muraasa booda kan isaan wal didan. Sababni wal diddaa kanaa ifa hin ta'in malee waraana jaarraa abbaa gadaa fi qabsaa'ota Finfinnee irraa dhufan gidduutti waan uumameef kan isaan addaan bahanidha. Waraanni lamaan addaan ba'us garuu lamaanuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jechuun kan inni waamamaa turedha. Bara 1985 jaarraa abbaa gadaa fi hiriyoonni isaanii waraana isaanii adda islaamummaa bilisummaa Oromoo jechuun maqaa itti moggaasan. Duuba addi islaamummaa bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa kan bara 1991 ijaarame keessatti adda durummaadhaan hirmaateeti ture. Bara 1992 mootummaa ce'umsaa keessaa ba'uun gara gaarreen Harargeetti deebi'ee qabsoo itti fufe. Yeroo bara 2005 maqaa adda islaamummaa bilisummaa Oromummaa jedhu kanam gara adda bilisummaa dimokiraatawaa Oromiyaa jedhutti kan jijjiiredha. Jaarraa abbaa gadaa. Imaan dubbii himee walli abbaa gafaadha ka'e waan siimu. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru itaa waliin saamu. Adiisa kuffisee innisan kuffisee olafaa walgeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaa eessan. Saati saamtaa, saati saamtaa, saati. Saati saamtaa, saati saamtaa, saati. Duuba kunis ta'ee saniis osuma kanaan jiranii jaarraa abbaa gadaa yookiin immoo Ibraahim Hamid gama biyya Yaman magaalaa Sanna'aatti dhukkubsatee yaalamaa osoo jiruun gaafa bitooteessa 4 bara 2013 du'a isaan hin malleen lafa addunyaa kanarraa dabreen. Reeffi jaarraa abbaa gadaatiis gaafa bitooteessa 7 bara 2013 gara biyyaa deebi'een. Gaafa bitooteessa 8 ammoo bara 2013 ta'uu isaatti reeffi jaarraa abbaa gadaa magaalaa Wataretti iddoo aalii fi firoottan Oromoonni baay'een argamanitti kan awwaalame. Jaarraan qabsoo Oromoo keessatti gumaacha taasiseen yoomiyyuu taanaan dhalootaan yaadatamaa jiraata. Artistoonni hedduunis kabaja jaarraa abbaa gadaatiif sirboota hedduu baasuun dinqisiifannaa isaaf qabanii fi jaalala jaarraa abbaa gadaa ibsachaa kan isaan jiranidha. Goota qofaa miti ayyuu guddaatu. Goota Oromootu wareeffamatu malee teenye aramu galeen taa'u amboo dachee goota gantuu fi yartuu kam gobboota. Hombii binnaa yoo dandeenye akka gabroomsaan biyya keenyatti illee. Maqabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsaan biyya keenyatti illee. Egaan kabajamtoota hordoftoota sagantaa galmee seenaa jaarraa abbaa gadaa yookiin immoo Ibraahim Hamid kanarraaf isin biraan gahaa turre kanuma fakkaata. Garuu seenaan jaarraa abbaa gadaa waan daqiiqaa muraasa kana keessatti dubbifamee dhumu hin turre. Haa ta'utii garuu yeroo waan nu daangeesseef gooticha Oromoo jaalatamaa Ibraahim Hamid yookiin immoo jaarraa abbaa gadaatiif Rabbii lubbuu isaanii jannataan haa qananiisu jechaa hanga ammaatti kan isin biraan gahaa tures an Jamaal Abdulleetiin ture. Gama gulaaluutiin immoo Ahmaddiin Ibrosh waliin ture. Kanarraaf walitti kurfeeffannees kanumaan haa goolabnuuti. Torbee yoo Rabbi jee sagantaa fakkaataa birootiin hamma wal arginu gama kootiin horaa bulaa deebanaam. Goota tufalmuun himne qeerroon galeen cimne wadaay biyya goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane. Gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane. Goota Oromootu wareeffamatu malee teenye nyaaramu galeen taa'u Oromiyaa dachee goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Maqabsoo. Bio Production.
Production.